keessumaa dubartii tokko maal ishee hojjetamee jira. Tokko immoo rifeensa mataa ishee hojjetameera. Harki keessa ol qabadhaa. Hundumti keenya jiru uffadhaa. Eebbaa kee gadhiisifneetu gara siraalutti dabarra. Amma gaa hundumti keenya jiru uffadhaa. Humni kun lafa jiru wallaan. Maqaa gooftaa Yesuus hin abboomna. Amma gaa achi ifadhuudha. Walumaa kana ifadhaa walirraa. Gooftaan barbaadana eebbifamu. Gaafa Waaqni nama gargaaru harkisaa fooliinsaa nama bira gaha. Ganama kana Waaqayyo hunduma keenya gargaara. Meerka keessa ol kaasaatii Waaqni na gargaaruuf ka'eedha. Dubbadha Waaqni na gargaaruuf ka'eedha. Haleluuyaa. Nama bukkee keessa erga qabaate hin gargaaramtaadhaani. Bisa mana baay'ee qalamtee turteedhaani mee. Har'a keessaa baataadhaani. Maqaan Yesuusii jedhaani. Baatee deemta keessaadhaani. Inni si qabe gadsanii isaadhaani mee. Haleluuyaa. Gooftaan Yesuus. Haleluuyaa. Sagalee Waaqayyoo hundumaadhaa anatti boqodhaa. Naan jireenya nama sagalee Waaqayyooti. Argalfiin jireenya nama sagalee Waaqayyooti. Haala sagalee Waaqayyoo kanaanii hundumti keenya hin boqonna. Haleluuyaa. Otoo lallaba gootti hin darbiini dhaamsa gaafa tokkoon gaafan. Dhaamsi gaafa afaanii qabu baay'ee jechuudha. Namni yeroo baay'ee ol dargee taa'ee dhaggeeffatee gala. Yeroo baay'ee harka namaaf rukutee gala. Har'a garuu namaaf dhaggeeffattee hin galtu. Namaaf harka rukuttee hin galtu. Warra kaleessa harka rukuttee isa kasee buta. Nan nageenya malee kana ijjitanii kun fiigna jibaa mijatu. Ilaatu kusitima. Warra kaleessa harka rukuttee itoo deebii harka sii rukutaa jiraan. Warra gabaabsii dubbadhee nu kanadha. Haadha ganama kana Waaqayyo akkaataa addaatiin gara koos gara keessa isin dhufa. Waldaa kanaan irra Waaqayyo akka aannanii godhee eebbisa. Isa uffee ina machiisu beektu sin. Sakka dubbii nama gubuutu hin taane akka aannanii haara nama galfachiisu. Har'a haara galfattee baata. Mee har'a haara galfattee maadha? Yoo boqonnaa tokko lakkoofsa 21 qabnee wal wajjin ilaalla. Amma 22tti qaban humni isaasi mee wajjin ilaalla. Gooftaan keenya Yesuus bara baraan eebbifamu. Haleluuyaa. Sagalee kana gabaabsinee wal wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo jechuudha. An dhaamsa tokko isinitti qaba. Dhaamsi guddaan qabu keessaa galata sababa hin qabne. Jedhee dubbadha. Galata sababa hin qabne namee dhugaa. Galata sababa hin qabne. Meetti dabalaamee. Galata sababa hin qabne. Badhaamee mallee. Galata sababa hin qabne. Galata sababa hin qabne galateeffannaa. Ameen. Akkasii gaadhuudhaan booddee sinii bayyaadha jillalama kuni. Galata sababa hin qabne galateeffannaa. Waaqayyo waan sababa qabu immoo fidii harka kee keessa galcha. Ameen. Eeshi sagalee Waaqayyo mee wajjin dubbifnu akkasidha. Ani qullaa koon gara haadha koo keessaa nan dhaladhe. Qullaa koos gara biyyootti nan deebi'a. Namoonni waan malaakeeffadha. Ani qullaa koon gara haadha koo keessaa maal ta'e nan dhaladhe. Qullaa koos immoo maal nan ta'a? Gara biyyootti maal nan ta'a? Nan deebi'a. Itti fufnee ilaalla. Inni kennes Waaqayyoodha. Inni fudhates Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoos haa eebbifamu. Ameen. Mee dhugaa keessaame. Inni kennes jedhame. Inni kennes Waaqayyoodha jedhame. Waaqayyoodha. Inni fudhates jedhame. Inni fudhates Waaqayyoodha jedhame. Waaqayyoodha. Harka keessa lachuu olkaati. Maqaan Waaqayyoo jedhame. Maqaan Waaqayyoo. Akkasitti immoo. Maqaan Waaqayyoo jedhame. Maqaan Waaqayyoo. Anaaf haa eebbifamu jedhame. Anaaf haa eebbifamu.
maqaan waaqayyoo dhame haa eebbifamu dhame haalleluuyaa. Gabaabsee waan tokko isinitti himan inni hojii waan ta'uuf qulqulluun naa ibsa irraan isin ibsa beekee toon taane waan afurii waaqunaa kenna keessa kan irraan isin ishee godha. Amma gabaabatti yoo maal jedhan lafa irratti ani waan tokko fudhadhee gara haadha koo keessaa hin baane waan tokko fudhadhee gara haadha koo keessaa hin dhumne uffata masin ilaaltan kana fudhadhee hin dhumne qabeenyaa mana milakkaa kana fudhadhee hin dhumne dandeettii amma biyyi lafaa ittiin haadhatu kanaanii fudhadhee gara haadha koo keessaa hin baane waan mamma kutoonni biyya lafaa kana guute keessaa waan tokko illee qabadhee hin dhumne tokkoof tokko garuu qullaa koon gara haadha koo keessa galadhee annaamsan siree qaba tokko sokkeera qabeenyaa nagatee jechuu dandeessa tokko sokkeera dandeettii nagatee jechuu dandeessa tokko sokkeera waan hundumaa nagatee jechuu dandeessa sin dabarre waan hundumaan iyyuu haalleluuyaa. Kanaaf yoo maal jedhee yeroo matti seetanni yoomiin qoruudhaaf karoora kan immoo dandaafate keessatti iyyuu gooftaa Yesuus Kiristoos immoo akka ta'e yoomiin annama akka Iyyoob gaarii akka Iyyoob qajeelaa akka Iyyoob qulqulluu hin jiru. Namni koonaa maal gaariidha qulqulluudha. Seexanni maal ittiin eegalan booddeenoon eegan laalanaan maal qabeenyaa fuuteetti ijaarte waan hundumaa fuutee kenniteef maateriyaa barbaachisu hundumaa guuttee biittaay. Kanaaf iyyoo akkamittiin iyyoo maqaa kee hin faarfatu akkamittiin iyyoo maqaa kee hin dhaggeeffatu. Kooriyammaa keessaa dubartii tokko mucaa durbaa tokko baay'ee utaalti. Akkoo ishee eebisu. Garaan mashii irra utaalti. Kan inni keessa ba'uudhaan taa'ee ilaala. Jechuun sagannee keessaa jechuudha. Garaan ishee keessaa utaaltee faarfatu. Waa tokkotu naa jala hayyaa gooftaa inni. Maaliin inni suutanii faarfatuuti faarfataa jira. Faarfataan isa miti. Faarfataan isa miti isaanii. Isaanii isa bisaa jiru. Isaanii soorata jiru. Garuu kan ishee keessaa waan ta'eera kopheen lafa ol ka'eera. Hundumtuu manneedha sosocho'ee ribuudha sosocho'ee hundumtuu maarrataa. Gooftaan mana mana iddoo. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Waaqeffannaan keessan dhugaaf hafuuratti. Nageenya waaqeffannaan keessan dhugaaf hafuuratti haa ta'u. Haalleluuyaa. Gooftaan mana mana iddoo. Yennaan Iyyoob akkamittiin si waaqeffatu? Iyyoob akkamittiin maqaa kee jajatu? Yoo bakka mittiin maqaa kee leellisuu dabaree sitoo akka xiriidhaaf illee yenna waan hundumaatti ijaare. Isa sitti ijaare kana diinni koo isa waaqotti ijaarsa hamaa sirraa diigee karoora hamaa sirraa diigee ijaarsa waaqoo nutti ijaare koo otoo nuti hin beekiin diina beeka. Awwaan tokko sitti hima kakuu waaqoo nuuf galu raawwii waaqoo nu raawwachuudhaaf ka'u otoo anaaf hin beekin seexanni beeka. Kanaaf jedhee seexanni masanaakilee kaa'ee waan tokko tokko jaarsolii waldaa walitti buusaa wayin immoo nama kakuunsaa rifataa jiru fideetu nan kakuunsaa rifataa waldaa keessa waan ta'eef bokoksee waldaa keessa ka'a wayin immoo karaa waldaa keessa rukutee gabbaasu barbaada. Maaliif beektuka waaqayyotu waalchaa rifataa jira. Yoo bakka sittiin jedhe akki garuu naan lubbuusaatti hin bu'in lubbuusaa tuquu hin dandeessu jennaan meesa yoobii kanaaf si waaqessa jettu kana jennaan qabeenyaasaa jennaan horiisaa jennaan gaalotasaa qabeenya harkatti ilaaltu kana guutummaasaa fuudhii harkanii seexanni dhaqiinnaan meedaatti galfate yoobii isaan meedaa kuwaas meedaatti taphatanii hakeeyii kuwaas taphatan seexana wajjinii waaqayyoo Iyyoobiin argatee dorgomni erge seexana jechuun argisan gooftaa Yesuus garuu jennaan akka Iyyoob isaan ganne waan beekuuf yaada Iyyoobii waan hubateef garaa Iyyoobiin waan argateef Iyyoob raawwatee akka inni maqaa waaqayyoo hin ganneef Iyyoob akka inni raawwatee qabeenyaa biyya lafaaf kotota biyya lafaaf wanta amma raawwatu kanaaf wanta amma darbu kanaaf wanta dhiifne hundumaa sokkinu kanaaf akka inni maqaa waaqayyoo hin ganne waan beekuuf agitti jedhe gaafa seexanni akkuma seexanni immoo beektu diiguu beekaa ajjeesuu beekaa balleessuu beekaa bittimsuu beekaa aarsuu beekaa sanaan booddee dhagee maal godhaa qabeenyaa isaa harkaa guuree fudhe horii isaa harkaa fuudhee fite ijoollee isaa harkaa ajjeesee fite han akka ijoollee Iyyoob immoo addunyaa warra hin beekan hin jira midhaan
Awaan tokko sirriitti man. Ijoollee torban ni qabu guutummaa sana kee biyyoota harkaan. Gaafa inni taraa taraa dhaqee harkaa awwaalu yoo immoo akka sana. Inni nuuf kenna Waaqayyoodha. Inni murata jirus Waaqayyoodha. Isa kanaaf iyyuu maqaan Waaqayyoo mana ta'u haa eebbifamu. Har'a maqaa Waaqayyoo beekatu fannisaa oola. Rakkina biyya lafaatiif jedhee waan darbuuf jedhee uffatuma jijjiirraa dhabeef jedhee maqaa Waaqayyoo beekatu fannisaa oola fannootti deebisee. Yoo obboleettiin arrabsite karaa darbaan gabalee nama beekatu gooftaa fannisaa oola. Waldaa keessa warreen tokko nyaarratti guure har'a nama beekatu maqaa Waaqayyoo balleessaa oola. Annaamsaan ni qaba. Yeroo Waaqayyoo ijoollee isaa harkaa fuudhu. Yeroo Waaqayyoo ijoollee isaa dhaqee dabarsee isaatti laatu Iyyoob caltileedha. Caltileeffate. Har'aan hawsilii maaltu obsa bitachiisaa? Har'aan hawsilii fi maaltu makooree dubbisaa? Isa Waaqayyoo jedhee arguudhaaf jiru sana akka nuti nagarree haadha maaltu godhaa? Iyyoob amma dhumaatti taa'ee eeggate. Iyyoob amma dhumaatti taa'ee boo'ee himmaan sana qalabatee eeggate. Hamma qabeenyaan isaa harkaa fudhatamu maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kan akka isaa hin jiru. Gaafa dhaqee raammoonni isaa nam'ee nyaatu eessa lattana dhiiftee eenyaan hamma guyyaa Waaqayyootti na duukaa turi. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Meeyyaati ameen. Kottaa tokko diriiran tokko gaafuma keekii gaarii argate yookaan immoo birima furdaa argatee kiisii godhate yookaan immoo waan tokko waan qajeeltoo hojii gaarii argate duwwaa galateeffannaa nama waama. Wayini immoo gaafuma godoo wayii lafa kana irratti jaalate kaa Phexros jedhe sana Phexros akkasii jedhe gooftaa Yesuusi. Siifis Museefis Eeliyaasiifis asumatti mana ijaarraa gaafa jarri duumessa uffatanii sodaachisuu guddaan mursaa guddaan dhufanii itti mul'atanii gaafa isaas kun heetu eenyaan jarri kun bira deemuun hin ta'ani jarri kun bira sokkuunis hin ta'ani fira dabalannani haleluuyaa lakki birri tokko Yesuus jira hin jedhamani haleluuyaa gooftaan barbaadaan eebbifamu eenyaan jarri kun bira sokkuun isaanii nan raawwatee hin ta'ani eenyaan asumatti siifis jara kanaafis mana ni ijaarraa. Gooftaan barbaadaan eebbifamu. Tokko gaafa sitti mana ijaarrate galateeffannaan qabaa gooftaa gaa waaqootu mana naa kennee Waaqayyoon galateeffannaa adii Waaqayyoon galateeffata. Inni kunis bareeda badaa miti. Gaarii jechuu gooti. Haa ta'u garuu waa tokkotu itti bane. Namni kan galateeffatuu fi namni maqaa Waaqayyoo kan eebbisu gaafa bu'aa tokko argatu. Gaafa waan ijaan argamu tokko argatudha. Gaafa waan harkaan qabatamu tokko harkaan qabatudha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Haleluuyaa. Maal jechuun barbaadan mani gabaabatti? Tokko immoo darbe tokko Ameerikaa deemuufanii deebinnaa dhufee kanaafiyyuu kottu gooftaan galateeffadhu. Gaariin kun biyyuma lafa dhagaadha. Biyya waa kanaa miti. Achi dafqee tumiya. Asii dafqee tumiya. Eeshaan naan galateeffannee harka rukunnee lallabnee gooftaa Yesuus. Akkasuma faarsaa 224 gubbaatti. Inni gara keenya ta'e otoo Waaqayyoon ta'uudhaaf baate. Maalaa jedhu sabni Israa'el. Inni gara keenya godhe sun ijoon naannoo sana waa arganiiru sabni sun galeessa. Laga Waaqoo isaan ceesise. Gaara Waaqoo isaan baate. Arra isaan tasiri qaban. Namni eessa dhaabbatee galateeffata wattani waan qabatamaarra malee dhaabbatee galateeffatu. Ani immoo waan tokko isin jira. Waa tokkotu naa gale. Kottaa galata sabaan qabne galateeffannaa gooftaa. Kan bu'aa irratti hundoomu. Ani iyyuu kottaa tokko isin maa beeku. Namni iyyuu nama kam galateeffata beektoom. Nama waa tokko namaa godhe. Hawaasni tokko gurguruu baadhee suuqate. Namni nama kam galateeffata kaarratti illee argee. Bilbilaan illee bilbilee fi yeroo baay'ee jira. Nama waa tokko godhee fi abbaa oolmaa gootiin waan jedhuu fi baay'ee galateeffata. Baay'ee jira. Ani immoo naannoo isin qaba. Waaqayyo ta'uu waa tokko nu gochuu baateeyyu. Waaqayyo ta'uu waan tokko nu ooluu baateeyyu. Waaqayyo abbaa oolmaa keenyaati. Warri galeef duwwaan Waaqayyo abbaa oolmaa goota jedhume. Sin galateeffadha dhaame.
waaqayyo eebbisa. Maqaa waaqayyoos galateeffata. Yoof garuu waa tokko galeef kaleessa gaarii waaqayyo irraa fudhateera. Kaleessa yeroo waaqayyo waa kennu hundumaa bahee jedhee fudhateera. Gaarii jedhee harkaa fudhate. Har'a yoo millaashii isaa immoo seexanni du'aan ijoollee isaa harkaa fuudhu. Hayya waaqoo kana gootee jedhee waaqayyo hin arrabsine. Garagalchoo irratti deebistee yaa waaqoodee waaqoon hin gaddisiifne. Akkas jedhee inni kennes waaqayyoodha. Inni fudhates waaqayyoodha. Kanaafiyyuu maqaa waaqayyoo bara baraan haleluuyaa. Mee ammallee harka keessa mirga ollaa kanaatii bareechaati akka waaqos ni dhaga'utti. Sanan labaan jiru otoo hin taane akka waaqoo dhaga'utti. Maqaan waaqayyoo dhaame. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu dhaame. Haa eebbifamu. Eebbisame maqaan waaqayyoo. Maqaan waaqayyoo. Hin dhaga'amne maqaan waaqayyoo. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu dhaame. Haa eebbifamu. Haleluuyaa. Booddeera waaqayyoo akka waan haaraa kun natti himeera. Ameen. Dhugumaan isin jedhaan. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Ani harka waaqoo laga baay'eetti argee, baraa baay'eetti argee, lafa dhiphinaa baay'eetti argee, lafa rakkisaa baay'eetti argee. Har'as harki waaqoo lafa kana jira. Ameen. Iyyee namni harki waaqoo irra jira tokko yoo jiraate harka isaa ol kaasee harki waaqoo irra jiraate. Harki waaqayyoo irra jira. Ameen. Maaytan. Harki waaqayyoo irra jira. Inni rakkina si oolchu. Inni du'a si oolchu. Inni salphina si oolchu. Harki waaqoo irra jira dhagaa. Harki waaqayyoo irra jira. Ameen. Iskeel akkasana. Isaayyaas 61 irratti hafuurri waaqayyoo irra jira. Warra gara namatti hiikamu. Warra hidhaa keessa jiraatti hiikamu. Warra lukkusan akkam baay'isuuf. Haleluuyaa. Ameen. Mee amiin jedhaga. Ameen. Warra rakkina keessa akkam baasuuf waaqayyo maal godheera? Na dibbeera. Har'a namni waaqoo dibee yoo jiraate rakkina keessa nama baasa. Ameen. Dibameera warra jettanii harka keessa ol kaasaatii maqaa Yesuusiin jedhame. Maqaa Yesuusiin. Narra jira dibbanni jedhame. Narra jira dibbanni. Hallelujah! Alright, baba. Hallelujah! Alright, baba. Jira Yesuus. Hallelujah. Mesri jira Yesuus jedhame. Jira Yesuus. Inni rakkina irraa buusu jedhame. Inni rakkina irraa buusu. Inni gadadoon irraa machiisu jedhame. Inni gadadoon irraa machiisu. Yesuus jedhame. Yesuus. Jira jedhame. Jira. Awaan kun sii qaba dhaamsa. Namni sin arguu ta'e inni si arguu waaqa waaqa. Ameen. Yeroo baay'ee namni akkasidha. Nama harkaan bira keetti jiraati. Nama harkarra gaa'ee kadhatee duwwaa. Nama lafa ol kaasee itti dubbatame duwwaa. Nama kana duwwaatu fuula waaqootti itti mul'ate itti fakkaata. Nama kana duwwaatu harka